namoonni hin dandeessu siin jechuun isaanii akka ati hin dandeenye mirkaneessaa miti. isa isaan hin dandeessu jaan dandeessee akka dandeessu isaanitti agarsiisuu qabda. Namani sadarkaa fi haala kamirrayyuu yoo jiraatte sana gochuu inuma dandeessa. Eeyyeen ni dandeessa. Asirratti seenaa nama beekamaa tokko isiniif dhiyeessuuf hin deema. Viidiyoo kana hamma xumuratti ilaallaan waan guddaa tokko akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Seenaan har'a isiniif filadhes Toomaas Edisonidha. Toomaas Alfaa Edison seenaa Ameerikaa keessatti namoota dandeettii fi kalaqa addaa ta'e qaban keessaa tokko kan ture. Toomaas Alfaa Edison harmee isaaf iddoo addaa ta'e qaba ture. Harmeen isaa inni jaalatu du'aan erga boqottee waggoota hedduu booda meeshaalee isheen itti iccitiin ol keessaa gad fuudhee ilaalaa kan ture. Waraqaa gaafa daa'imummaa isaa kenname ture. Guyyoota keessaa gaaf tokko utuma ilaalaa jiru xalee ajaa'ibsiisaa tokko arge. Xalachiis akkana jaa, toomiin kee tasuma barumsa waan hin dandeenyeef lammaffaa gara mana barumsaa kanaatti akka hin ergine jedha. Xalayaan sun kan barreeffame yeroo Edison barataa kutaa tokkoffaa turedha. Ijoollummaa isaatti wanti nama ajaa'ibu garuu hamma guddatee sadarkaa beekamtii guddaa irra ga'utti waan san arge hin beeku ture. Xalayicha kana jechuudha. Dhimmichi akkana ture. Rakkoo dhaggeettii gam tokko yookaan partial deafness kan qabu daa'imni Toomaas Alfaa Edison jedhamu barnoota idilee isaa eegalee hanga ji'a 3tti barumsa isaatti fooyya'insa hin agarsiisne ture. Wanta barsiisonni isaa dubbatan hedduu isaa hin dhaga'u ture. Ji'a 3ffaatti haala mucaa kanaatti kanaare barsiisaan isaa xalayaa armaan olii san barreessee harmee isaatti akka kennuuf mi'ichumatti kenna. Gurbaan dubbisuus hin danda'u. Akkuma itti kennametti geessee harmee isaatti kenne. Xalayaan sun harmee isaaf gadda guddaa ture. Akkuma dubbisteen ol seentee bakka mucaan ishee hin arginetti booche. Dhuma irratti akkana jette, toomiin koo akka ati jette kana dadhabaa miti, anuu ofii koo manatti nin barsiisa. Isa booda manuma keessatti mucaan ishee hojii kalaqaa irratti akka bobba'uuf mana yaalii yookaan laaboraatoorii bantee fi hamma humni ishee dandeetti wantoota barbaachisan mara guuttee fi tarkaanfii kana irraa kan eegale Edison seenaa keessatti namoota addunyaan kun jijjiirama keessaa tokko ta'ee dabre. Addunyaan dukkanaan nyaatamtee turte. Al tokkoo fi isa dhumaa argannoo aampuulii isaan ibsee deeme. Har'a Ameerikaa keessatti waggaatti yeroo daqiiqaa tokko hin caalleef yeroo ibsaa yommuu badu sammuu nama hundumaa keessatti kan yaadatamu namicha guddaa kana Toomaas Alfaa Edison. Barumsa idilee ji'a 3 qofaan addunyaa kana jijjiiruu akka danda'amu qabatamatti kan agarsiise Toomaas Alfaa Edison seenaa dhugaa kanarraa wanti nuti barannu namoonni yeroo baay'ee ga'umsa dhokataa nu keessa jiru waan hin beekneef dafanii abdii nutti kutatu. Abdii nutti kutachuun irraa kan ka'e ammoo yaada hamilee nu cabsu nuuf kennu. Yeroo akkanaa filannoo gurguddoo lama qabna. Takkaffaa yaada diigamsaa namoota nuuf kennan dhageenya hamileen nu bu'ee miira abdii kutannaadhaan gara booddeetti deebi'u. Tarkaanfii dogongoraa akkanaa fudhatanii abjuu isaanii awwaalanii kan dhiisan namoota hedduudha. Abjuun isaanii silaa addunyaa kanaaf eebba yookaan kennaa guddaa ta'u malus tarkaanfii dogongora isaan fudhatan kanaan awwaalamee hafa. Lammaffaan immoo hammamuu namoonni yoo abdii nurraa kutatan nuti garuu ga'umsa dhokataa keessa keenya jirutti amanne gara fuulduraatti deemudha. Tarkaanfii sirrii akkanaa yoo fudhanne abjuu keenya du'a oolchuun eebba addunyaa kanaa taasisne jechuudha. Namoonni dandeettii keetti amanuu dhiisuu danda'u. Ati garuu yeroo hunduma ofitti amanuu qabda. Ga'umsa dhokataa keessa kee jiru gabbaastee ittiin hojjechuun itti gaafatamummaa hangafaa kan qabu suma. Namoonni dandeettii keetti amanuu baatanis ati garuu yeroo hunduma ofitti amanuu qabda. Qeeqa balaafamaa namoonni siif kennan irraa kan ka'e ga'umsa kee shakkuu hin qabdu. Namoonni akkuma bifni isaanii adda adda ta'e yaada adda addaas qabu. Ilaalchi namaa kan dhuunfaa isaati. Jireenya kee ilaalcha namoonni siif qaban irratti hin ijaarin. Namoonni yoo si ajaa'ibanis ati yoo si tuffatanis ati suma. Jireenya kee ilaalcha namoonni siif qaban irratti hin ijaarin. Barumsa idilee ji'oota 3 olii kan hin qabne Toomaas Alfaa Edison ga'umsa dhokataa keessa isaa jiru baasee ittiin hojjechuu irraa kan ka'e namoota addunyaa keenya jijjiiran adda duree keessaa tokko ta'uu danda'ee jira. Kalaqaawwan gurguddoo
kuma tokko ol maqaa isaan galmeessee dabre ifaa yoomiyyuu addunyaa kan irraa hin fudhatamne kenneefii dabre namoota addunyaa kanaaf oolmaa guddaa oolan kan yoomiyyuu irraanfatamuu hin dandeenye keessaa tokko ta'ee dhaloota dhufee darbuun yaadatamaa jiraata. Namoonni maal siin jedhan akka ati hin dandeenye sitti himanii barsiisonni si barsiisanii sadarkaa guddaan siin ga'uuf maalaan eeboo jechootaan waraananii osoo ittuu si okkolchiisanii jiranii ga'umsa waan hin qabneef ofumaa waan hin fakkaannetti yeroo kee akka itti hin gubne si akeekkachiisanii jiranii hiriyoonni kee sitti dhiyaatan qooda si jajjabeessuun hamilee kee cabsuun mogolee si buusuudhaan jennaan ofirra gatteessee ni beektaa. Akkana taanaan seenaan kun ergaa guddaa siif qaba jechuudha. Namoonni kamuu abdii si irraa haa kutanii sun yoo ati carraa laattee malee si miidhuu hin danda'u. Miidhamni kee inni guddaan kan si mudatu gaafa namoonni ati jaallattu abdii si irraa kutatan osoo hin taane gaafa ati ofii kee ga'umsa dhokataa keessa kee jirurraa abdii kutatteedha. Gaafa ati humna jechootaa namootaan dandamachuu dadhabdee abjuu kee awwaalteedha. Gaafa ati yaada balaafamaan namoonni siif kennanitti waliif galtee yaalii kee dhaabdeedha. Gaafa san miidhamtee gaafa san mo'amtaa. Barsiisaan Edison abdii isarraa kutullee harmeen isaa garuu dandeettii mucaa isheetti amantee ofuma ishee mucaa ishee barsiisuudhaaf murteessite. Murtoo sirrii taasisteenis nama ajaa'ibaa tokko addunyaa keenyaaf gumaachuu dandeessee turte. Namoota abdii si kutachiisan hedduu cinatti dhiisi warra dandeettii keetitti amanan muraasa waliin gara fuulduraatti deemiin dhaamsa qophii kanaati. Waan dhaggeeffattaniif faana turtaniif 2 kan isin jedhu qopheessee dhiyeessan ana olii qalammiiti galatooma.